jabbootti warri nambeenya jabbootti jedha maatii naftaa maamila taatti guyyarraa asirraa waan tokko ni dhageettu. Ani immoo waan harkadhe oduu tokko isin biraan gaa jedhee abdiin qaba. Jabbootuuf jedhaatii subscribe godha maatii taaf gorsa adda addaaf isiniif kenna jedhee abdiin qaba. Yoo yaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sinin jedha. Hordoftoota tiyya warri as jalatti argamtan hundi keessanuu share like godhuun wal qaqqabsiisaa viidiyoo kana. Rabbiin isinirraa haa jaallatu. Har'a maal haasa'uu barbaade dhaggeeffattoota tiyya. Waan akka malee na gaddisiisee jira ilmaan Oromoo kanarraa. Waan akka malee na gaddisiisee jira. Isa kana irraa haasa'uun barbaada. Waan natti dhagame, waan natti mul'ate, waan irraa aare, waan irraa gadde jireenya Oromoo keessatti Oromoon bara 150 ol jireenya gaddaa fi jireenya boo'ichaa keessa turuun isin yaadatama. Egaa dhaggeeffattoota tiyaan jireenya kana keessatti gadda hedduutu natti dhagame. Maali yoo jettan Oromoo tana keessatti rakkoolee gurguddaa garagaraatu jira. Rakkoolee mataa of danda'an. Rakkoo gurguddaa rakkoo mataa of danda'aa of keessaa qabdi rakkoon Oromoodha jechuudha. Rakkoo kana furuun maaf dadhabame? Ilmaan Oromoodhaa kan hanga har'aatti ajjeecha fi wantoota garagaraa keessa jiran dhiiga lafarra yaasaa jiran baay'ee nu gaddisiisee jira. Kan kana godhe hoo eenyu jennee yoo irraa dubbanne homaa nu saalfachiisus homaa nu qaanfachiisus jechuudha. Fachi qabaan jiraata. Hayyoota Oromoo jechuun harroota Oromoo yoo jenne xiqqoo nutti mi'aaya. Maaliif yoo jenne hayyoonni Oromoo kan qallitti jiranii fi kan bosona keessa lolanidha. Kana jara sararee isinitti hima. Yeroo har'aa kanatti jechuudha ilmaan Oromoodhaa bilisa tokko bahuudhaaf yookaan bilisoomuudhaaf kan jara barbaachisu maa inni yoo isinitti fakkaate osoo ka'ii Harargee ka'ii Arsii, ka'ii Wallaggaa, ka'ii Harargee, akkasuma ka'ii Gujii, ka'ii Iluu Abbaa Booraa, ka'ii Karrayyuu, jedhee ka'ii Baalee jedhee dubbatee Oromoo walitti dubbatee Arsirraa, Baaleerraa, Gujiirraa, Harargeerraa, Wallaggarraa, Jimmarraa osoo har'a kana dubbatee dubbiin kun marti asiin ga'u jechuudha. Sila kana ta'eef rakkoo gurguddatu Oromoo keessa jira. Kan jiru kan hanga ammaatitti of ajjeesaa jiru. Amaaraan dhuftee Oromoo ajjeesaa jirtu. Oromootu Oromoo ajjeesaa jira. Kana waliin sobina. Kana ofumaa waliin hin jedhina. Afaan keessa walitti garangalina. Marroon kaleessa jecha marroon dubbate dhugaadha. Marroon kan huura galee isin hamata meeqaan gar'aatitti lolaa jiru sababa keessanii malee sababa dantaa ofiitii miti jireenya ofii iddoo taate biyya fedhe deemee Ameerikaa fedhe deemee mootummaa fedhe jala deemee jiraachuu danda'a biyya nafsi ofiititti jechuudha. Inni kana wallaaleetii miti. Isin kan akkamii wallaaltan daa'imti har'a dhalattee kan hin beekne jennee yaadna. Kanaafuu doofummaa kanaa kanallee lasha ofirraa godha isin jechuu barbaada. Asuma viidiyoo kana warri chaayinaal biyya hin qabne show subscribe share like godhuun wal qaqqabsiisame viidiyoo kana share godha namni gallee gurratti haa galu. Wasa kana maa jechuudha kan nama kan yaada qabu fudhadhu sammuu keessatti akkam yaada kiyyaatti kana siin dhaabu. Fakkeenyaaf harroota Oromoo kan jennuun kan yeroo ammaa waa'ee amantiitiin wal keessa makanii ilmaan Oromoodhaa walitti buusaa jiran harroota Oromoo kan jennuun isa kanaadha. Waa'ee amantaa waa'ee Oromummaa osoo hin beekin Oromummaa siyaasaa keessa galtee gama amantiidhaan walitti buusuuf carraayitu harroota Oromoo jedhama. Warri qaallitti hidhameef warri bosona keessaa lolu hayyoota Oromoo kan jennuun isa kanniini malee kanan dogongora ilmaan Oromoodha. Yeroo baay'ee dogongoraa jirtan dogongorri keessan baay'eedha. Ofii walirra dalaguu jirtu. Jechi marroon kalee dubbate dhugaan onnee keessaa na dubbate. Waan ani dubbachuuf yaadaa ture. Mata dheeraa waan ani dubbachuuf afaan kiyyarraa na deemaa ture. Gadi bahee haasa'e jechuudha marroon. Maaliif Oromoon Oromoo ofii of fixaa jira, ofii of cabsaa jira, ofii mana ofirra gubaa jira, ofii of jireenya ofiitti qaalessaa jira. Odoo gizee kana biyya hundarraa naannoo hundarraa Jimmarraa, Wallaggarraa, Arsirraa, Baaleerraa, Ilurraa, Gujirraa ol ka'ee
ilmaan Oromoodhaa yeroo har'aa qabbaneessee gadi ta'a jechuudha jireenya irratti qaala'ite tana. Kanaafuu rakkoon jirtu Oromoo keessa jechuudha. Rakkoon jirtu Oromoo keessa osoo gara biraan taane rakkoon Oromoo qabdurraa kan ka'e jireenyi qaala'itee lolli hagana guddate osoo Oromoo walii galtee qabaatte bakka hundaa mallaqaa fi maal jala ceete nama meeqa luutti dhaamee cabe nama meeqatu osoo biltsiginnaa deeggaree huura keessa fiigu luutti cabxee achitti du'aa jira Tigraay nama meeshaa gurguddoo qabu nama jaraan walitti dhufuu miti guyyaa 2-3 leenjisanii kan achi oofan kan dhugaa isinitti himaanii warri akkasii sun doofummaadha. Qabaafachi qabaan jiraate hayyoota Oromoo jechuun harroota Oromoo yoo jenne xiqqoo nutti mi'aaya maaliif yoo jenne hayyoonni Oromoo kan qaallitti jiranii fi kan bosona keessa lolanidha kana jara sararee isinitti hima. Biyya goota katakkaa diinaa gadi hin jenne ammaa miti biltsiginnaa fi miti naftanyaafuu gadi hin jenne fidanii xiyyaara itti roobsan nuti xiyyaaraaf walloon xiyyaara miti. Rabbii tokkochaa taate malee ilma namaa fi hin sagaddu kan ammoo abdii murattanii beekuu qabda warri biltsiginnaadhaa warri yeroo ammaa xiyyaaran uummata walloodhaa doorsisaa jirtan warri gubbarraa ibidda itti gadi roobsaa jirtan dhugaa rabbii walloon rabbiin qofa yoo taate nana. Maaliif nun qaanfachiifne ani yeroo baay'ee waa'ee hayyoota Oromoo kanarraa dubbachuullee natti ulfaata. Hayyoota Oromoo jedhan hayyoonni Oromoo wayiitu hin jiru harroota Oromoo yoo taate malee yeroo ammaa tana hayyoota Oromoo kan jennu mana hidhaa qaallitti jiraachuun beekuu qabna. Hayyoota kan jedhamu bosona jiraachuun beekuu qabna. Hayyoota Oromoo kan biraa kan biyya keessa jira hayyoota biyya keessa jira jennee dubbachuun nurraa hin eegamu. Hayyoota Oromoo yoo jenne hayyoonni Oromoo kophaa jiran hayyoota Oromoo nam abbuma argitaniin hayyoota Oromoo jettanii maqallee nun balleessina maqallee of hin balleessina. Hayyoonni Oromoo kan bosona jiranii fi kan qaallitti jiranidha. Kanaan ala hayyoota Oromoo yoo jettan harroota malee harroota Oromoo jedhaan moggaasaa malee hin jiru kana booda aniin abdaddullee. Maaliif osoo hayyoota Oromoo taate akka hayyoota Oromootitti Oromoon gadaa qaba sirna qaba gadi ba'ee waan tokko fala godha guyyaa har'aa jechuudha. Oromoon odoo har'a hayyuun Oromoo tokko gadi ba'ee fala godhee waan tokko hojjechuu dandeessi. Garuu bakka hayyuun tokko gadi ba'ee waan tokko hin goonetti Oromoon qeerroon Oromoodhaaf bilaashuma lafatti kaan waraanaaf luka cabsuudhaaf kaan harkarraa muruudhaan lukarraa muruudhaan hanga ammaatitti itti jira jechuudha. Kana sila kana ta'eef ilmaan Oromoodhaa hayyoota qabna jettanii hayyoota qaallitti jiru yoo ta'een ala hayyoonni qaallitti jiru dhugaa isaanii osoo yeroo haala jiraatanii waan jarri godhan beekna. Hayyoonni bosonaa lolanis warri bosona jiran keessattuu hayyoota jechuun isaan kana. Warri yeroo ammaa shora guddaa taphataa jiran warri amma kana jechuun inni maroon nafseenaa jiraatu warri isa wajjin lolan dhugaa warri isa wajjin lolan hayyoota jechuun jara kana malee warra biyya keessa taa'ee hayyoota Oromoo mana hayyoota Oromoo akkas godhanii maalii hayyoota akkas godhanii hin sammawanii gurri nan dhaga'u. Maaliif hayyoonni Oromoo osoo hayyoo Oromoo taate osoo har'a Daawud Ibsaa gadi ba'ee stand-up Oromoo jedhee Oromoon har'a ol kaati. Osoo har'a Maraaraa Guddinaa gabba'ee stand-up Oromoo jedhee har'a ol kaate Oromoon. Oromoo yoom takka ol ka'uu dhiiste gadi taa'uutu itti ulfaate malee. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoodhaan ani kanaafuu hayyoota qabnaa hayyoonni Oromoo qaallitti jiranii fi kan bosona jiran kan qaallittitti manatti cufanii kan bosona keessaa lolutti jira jechuudha. Hayyoonni Oromoo isa kanaan ala zeeroodha jechuudha. Har'a booda waa'ee hayyoota Oromoo irraa yoo dubbattan of qabbaneessan affeerraa kiyya. Warri chaayinaal kanaaf haarawaa taatan subscribe share like godhuun dagatina. Subscribe chaayinaal kiyya kana guddisa. Chaayinaalni kun haa guddatu. Warri chaayinaal kiyya haarawaa taatan jechuudha. Warri immoo duraan maamila taatan viidiyoo kana share godhuun hin irraanfatina like akkasuma hin irraanfatina isiniin jechuu barbaade. Yaada kiyya kana keessatti koomantii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan koomantiin na barreessa.
waa'ee uummata Oromoo kanarraa nan dubbadha hin dubbadhu nan dubbadha nama aarsa mee isin hundi keessanuu ofirratti madaala hayyoota Oromoo harroota Oromoo harroota hin geettu harroota dhugaa isin